Yesus abbaa ni qabu moo hin qabu abbaa hafuuraa? Ni qaba jedhika. Abbaa hafuuraa ni qabu moo hin qabu Yesus? Ni qaba goobas. Akkana. Ati amma akka nagaafatartutti Yesus abbaa hafuuraan qaba hoos hin jedhe abbaan illee kophaatti Yesus illee kophaatti jiranaan jechuudha. Hin jiru akkasitti Yesus. Rabbee dhaggeeffadhaa. Didu jira barri. Argee bara bakkaan deemu. Diduutti jira. Jara munziruu mee dhaggeeffadhaa. Maaliif akkasitti ijoollee baay'ee dogongorsiisuu dandeessa garuu jechuudha kaa Yesus. Si barsi goosee akka jiru abbaa kootii fi jedha Yesus. Abbaan inni baanu kun abbaa kami abbaa fooniiti moo abbaa foraati? Amma gaayyee. Yesus abbaadhaan alatti jira abbaa isa keessa jira abbichi Yesus keessa jira. Abbaan isa keessa jiru san abbaan isaa san abbaa foraati moo abbaa fooniiti? Abbaa foraati. Abbaa foraati goobas. Yesus Kiristoos waaqan. Naa deebistee bara goobas abbaa foraa ni qaba. Anaaf yoo ta'u abbaa foraa ni qabna moo hin qabnu? Abbaa foraa ni qabna moo hin qabnu? Anaaf ati ni qabda abbaa foraa? Ati Allah abbaa keettee yaammataa ati abbaa ta'e waammataa Allah? Wallahi naa taateera. Abbaa hafuuraa ni qabda moo hin qabdu ati abbaa hafuuraa kan Yesuus ni qaba Yesuus ati ni qabda moo hin qabdu abbaa hafuuraa? Anaaf Yesuus abbaa koodha ka. No Yesuus hin jenne ati abbaa hafuuraa ni qabda moo hin qabdu? No Yesuus akka jedhe abbaa kootii fi abbaa keessan jedhe. Abbicha hafuura koo Yesuus dhaggeeffadhu. Abbicha hafuura koo. Oh Yesuus abbaa koo. Abbaan hafuura koo Yesuus isin. Yesuus yeroo kan yeroo abbaa kootii fi abbaa keessan yeroo jedhu isumaatu abbaadhaasi isumaatu abbaa ofii ta'a jechuudha akkasii. Akkamitti dhiqa? Kanaafuu yeroo gara abbaatiin ol ba'a jirus garuma ofii kana ol ba'e jechuudha. Akkasitti fudhadha amma sirrii dhufaa garuma tole yeroo ergamus abbaa biraa hin ba'ee dhufa yeroo jedhu ofuma keessaa ba'ee dhufe. Akkasii of keessaa ba'ee dhufe amma dhufaa karaa tatiyyuu. Hayyee okay yeroo abbaan na keessa jirus ofuma keessa jira jechuun akkasii. Dhaggeeffadhu kaamma. Akkasii jedha. Waan ani si deebisuu barbaadu akkas of keessaa ba'ee dhufe atuu na deebisaa jirta waan ani si deebisuudhaaf deemaa jiru jechuudha dhaggeeffadhu. Yeroo abbaan na keessa jira jedhu anis abbaa keessa yeroo jedhu sana yeroo okay abbaan na keessa jiru sana jedhu san ofumaaf keessa jira ofumaaf keessa jira jechuudha. Yeroo du'e san okay yeroo du'e sanis isuma gartee isuma kanaaf isumaatu du'e jechuudha. Gaafa sana foon sanatu du'e malee abbummaa isa keessa jiru sanatti afurri hin duune foon isa uffatee jiru foon anaaf isa anaaf uffannee jirru kan uffatee isa sanaatti hin duune. Okay amma kana qofa abbaan adeemsa gara waaqayyoo deemna amma diddeemiti. Okay ati abbaa hafuuraa ni qabda moo hin qabdu amma tarugaa jookiin godhu jiranii abbaa hafuuraa ni qabda moo hin qabdu? Abbaan hafuura koo Yesuus isin jedhee bara hin qabullee isin hin jenne abbaan hafuura koo Yesuus isin jedhe Yesuus. Ragaa naa kan Yesuus abbaa hafuuraa Yesuus. Naa kan ragaa naa kan eeyyee kiristaanaan ta'a. Naasirraa qaqqabee duraan. Kiristaana taata. Okay. Yesuus abbaa hafuuraati. Yesuus abbaa keenya kan hafuuraati kan jedhu. Qaalba qaalee akkasitti barbaadda? Akkasiin barbaada. Akkasuma jette fa'a. Yes, okay, dhaggeeffatu irraan si deebi'e. Yesuus abbaa kee kan hafuuraati? Jedhime. Abbaa koo. Fidi wangeelara Yesuus Kiristoos Yesuus abbaa keenya kan hafuuraati takka Yesuus abbaa hafuuraati kan jedhu. Qaalba qaal. Maaliif qaalba qaalee? Qaalba qaalee akkasitti qaalba qaal akka anaaf si jennu kanatti miti bakka inni barraa hafuura. No, hafuura qulqulluudhaatiin barraa akka anaaf si foon hin teenye haasofnu kanatti miti hafuura sagalee waaqayyoo kan inni barraa dhaggeeffadhatti. Irraan si deebi'e. Waan irra naa deebisuuf takka illee hin jiru naa galeera dhaggeeffadhu akkasitti Yesuus Kiristoos. Ayyee naa kan. Yesuus naa kan Yesuus Kiristoos abbaa hafuuraati kan jedhu Yesuus abbaa hafuuraati kan jedhu. Takka Yesuus ani abbaa hafuuraati kan jedhu. Takka ani abbaa keessan kan hafuuraati Yesuus kan jedhu. Drink it. Hafuuricha isa sin keessa jiru sanaan abbaa jettanii iyyaammattoodha sagalichi. Hafuura isin keessa jiru sanaan. San siin hin jenne Yesuus abbaa kiyya kan hafuuraati naan jettee meeti. Abbumaa faallaa nama mormitaa. Faallaa ani siin gaafiin si gaafadhe siitu faallaa wangeelaa deemu jira. Yesuus abbaa keenya kan hafuuraati naan jettee bara.
Kosi atama kosi deesaa jira faallaa dabar maartam. Naaf hin deebisne ragaan barbaada. Ragaan barbaada goobasi dhagaa miti ragaan barbaada. Anillee raguma sii kennaa jira afuuricha isa fuudhne sanatu abbaa Naa kanne wange abbaa Yesuus laala na dhaggeeffadhu afaan Oromoo dubbachuu jira. Yesuus abbaa keenyaa naan jette. Yesuus abbaa keenya kana furaati naan jette. Yesuus abbaa furaa qabaa naan jette immoo Yesuus abbaa furaa qaba. Ati immoo abbaan kan kee abbaa furaa kan Yesuus miti. Yesuus makanaatu abbaa kee kana furaati meeti. Fidi Yesuus abbaa furaati kan jedhu wangeelli. Barbaaddus Si deebisaa jiru. in argattu. Afaaniin naa deebista ragaa wangeela keetirraa kuna. Wangeelichi warraati isaas qaal baqaaliidhaan abbaa keessa. Ni qaal baqaal jedhe qaal baqaal Yesuus abbaa furaati kan jedhu jira. Qaal baqaaliidhaan si deebisaa jiru. Sagalicha akkas jira. Bira kote ayyee waan hin jirre ifa rakko ka. Waan hin jirre qaal baqaal yeellam naan jette ka hin jiru waan hin jirre ifa rakko yaada. Okay. Achi si deebi'a qoy. Waaqayyoo Yesuus Kiristoos waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan jedha. Ati waaqayyoo ni qabdaa? Waaqayyo waaqa kee jedha. Waaqayyoon kee eenyu? Yesuus. Waaqayyoon Yesuusoo eenyu? Yesuus foonis uffate sanaan waaqummaa isa keessa jiru sanaatiin dubbataa jira Yesuus. Yesuus namummaa isaatiin. Ishi dhaggeeffadhu dhaqiitti waaqayyo Yesuus hin laalla waliini. Dhaqiitti wangeela asuma jira kun waaqayyoo koo jedhaati. Waaqayyoon koo ka jedhu. Mul'ata keessa hin jiru wangeela keessa asirra hin jiru kana. Maali achi keessa maal goota wannaa taatare deebii iddoo tokkotti siif. Na dubbisaa malee jedha tokko. Waan jedhe Yesuus Kiristoos waaqayyoo koo jedhu waaqayyoo ni qabu moo hin qabu? Yesuus uumamaa miti bar'uuma. San gaafanne goobasiyan. Yesuus waaqayyoo koo. Afaan Oromoo naasaa hojjetame afaan Oromootu nu wallaalchifte biyyi aareetti abacaa baranne. Afaan Oromootu siif galaan jirre bar. Qalamni kun kan kooti yoon jedhe qalama kiyya jechuudha miti. Akkas saayii qoodaan akkasitti hin deebiin noo saayii qoodaan ni miti amma kan jiru. Afaan Oromooti goobasi afaan Oromoos dubbachuudha. Yesuus waaqayyoo koo jedhe Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Waa innoo mataansaa waaqa kan biraa isaa fuudhannu. An kana sin gaafan ni qabu moo hin qabu naan jedhi. Deebiin si deebisaa jiru annaan simtaa jiru maal kan hin qabu sin jedha. Tamme Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabu? Yesuus waaqa ni qaba moo hin qabattam? Foonis Yesuus foonis uffatee dhufe sanaan. Naa lakkaan ati sin gaafadhama foon keessa hin jiru. Ati waaqayyoo tammeen waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Annan qaba waaqayyoon nan qaba waan ko moo Yesuus Kiristoos. Akkanumatti goobas dhaabe akkasuma naa deebiste accir malee. Yesuus waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Yesuus nama waan hin taaneef waaqayyoon akka kiyyaa galatti waan isaa kana jedhee sitti mul'atu. Kana lola. Atilee gaafii lola jettaa no laal ustaaza dhaggeeffadha. Goobasi laal dhaggeeffadhu. Si dhaggeeffachuu bartame waan bor dhaggeeffachuu keessa jiru gaafuma afaanii na gaafatte si gaafadhe waan accir gaafii widdaan simple. Wangeela keessa bar akka wangeelaatti deemaa jirtu amma dhaggeeffadhu. Laal akka wangeelaatti hin deemu Yesuus Kiristoos akka jedhe waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessan jedheemi. Miti. Waaqayyoon Yesuus kun kami? Waaqayyoo koo kan inni jedhu kun kami? Waaqayyoo kami? Waaqa isa duune isa keessa isaa jiru sanadha. Waaqayyoo ni qaba jechuu isa keessa jira miti. Amma kottu kaa. Hayyee irraan si deebi'e. Akka soo ta'e bar akka atamma deemaa naan deebii naa galaara akka atamma deemaa kanatti. Ani wallaahi shoqoxiin qaba boombiin qaba xayyaaraan qaba kallattii hundaanis deemu jira. Kaaruma feeten kijibduus kaaruma kijibaa keessan hin dhufan. Ammas na dhaggeeffadhu. Ati boombillee shugut illee qabdaan immoo Yesuus Kiristoos hafuura qulqulluu nan qabaa. Jedhigaa kamtu akka caalu amma ilaalaa jechuudha. Amma kun yoo dhiira taate gaafii afaan kana deebis. Yesuus Kiristoos waaqayyoo koo jedha waaqayyoon san kami?
Laal Yesuus Kiristoos yookiin dammatu Waaqayyo kophaatti hin jiran isaan. Kana si naa hubatteere? Kophaa jiranii Yesuus addatti Waaqayyo adda. bakka fadhe isa keessa jiraatu, isa ala jiraatu, isa gubbaa jiraatu, isa jalaa jiraatu, isa cinaa jiraatu, Yesuus Waaqayyoo koo kan jedhan sana isa jira. Waaqayyoon isaa san kami? Iddoo hundumaa jira Waaqayyoon sun. Waaqayyoon isaa san kami? Ni Waaqayyoon sun jiraami? iddoo hundumaa jira. Okay, Waaqayyoon Yesuus san iddoo hunduma jiraami? Hin jira iddoo hundumaa jira inni laa isa keessa jira iddoo hundumaa jira. Okay, isa keessa jira. Ni qabaami Yesuus Waaqayyoo bakka fadhe jiraatu. Ni qaba goobas. Akkana. Goobas. Kanaafuu Yesuus. Hin jenne. Jette. Rammee. Irraa fixe hanqasuma. Goobas. Yesuus waaqa qaba goobas gool. Si galtee jirti. Hin jenne. Obsanuma qabdaa bumuwaas. Mariin kun marii siyaasaati moo marii Siyaasa maraatummaa. This is not marii. This is maraatummaa. Mana sooma jechuun keeyyataa fi Qessiin fiduqa. Qessi takkaraan taa'u jira. Deebisee bar. Akkam warare. Barri tiksisii gannaan hin tiks. Ati wangeelarraa tiksisii gannaan hin Soomanaan sa'a hin kudha barbaadu. torba soomanarra daqiiqa kan hojjaa isaa jechuun soomana guyyaa akka nama soomanni gartee guyyaa 17 naaf fakkaata. So